Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti hamooltan guyyaan har'aa onkoloolessa 8 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Abbootiin alangaa naannoo Tigraay mootummaan naannoo hojii murtii haqaa gidduu akka hin seenne gaafatan gabaasa oduu keessaati. Filannoon pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi jalqaba baatii dhuftuu irratti geggeessamuuf kaadhimamtoonni aangoo ittaanaa pirezidaantummaaf dorgoman wal falmii geggeessanii jiran. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti haleellaan raawwatame lubbuu galaafate lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Yeroon aangoo mootummaa Itiyoophiyaa waggaa tokkoof dheerachuu irratti dhaabbileen siyaasaa deebii kennaniiru gara boodaa gabaasa qabna. Qophiin fayyaas abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffatoota keenya. Piroodyuusariin tamsaasa har'aa Biraan Haayiluu, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu addunyaaf gara namoottan isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo kanneen halkan darbe wal falmii geggeessan kaadhimamtoonni ittaana pirezidaantummaa kan Yuunaayitid Isteets Rippaabilikaanirraa ittaana pirezidaantiin Maayik Peensii fi Dimokiraatiirraa Seneetarri Kaalifoorniyaa Kaamela Haaris yeroo jalqaba vaayirasiin koronaa mul'atetti haala pirezidaantii Yuunaayitid Isteets murtii itti kennan irratti wal mormii guddaa geggeessan. Walfalmii sa'aatii tokko walakkaa kaleessa halkan yuunivarsiitii Yuutaa kan magaalaa Salt Lake Citytti geggeessame kanarratti waa'ee dinagdeetii kaasee aga waa'ee eegumsa qilleensa naannootti akkasuma immoo aga waa'ee nama pirezidaantii Tiraamp mana murtii muummichaaf kaadhimaniitti dhimmoota hedduu irratti Peensii fi Haaris wal dura dhaabbatan. Pireezidaant Tiraamp torban darbe akka vaayirasiin koronaa irratti argame beeksisuu isaaniitu akka kaadhimamtoonni lameen walfalmii isaanii dhimma vaayirasichaatti fuuleffatan taasisee jedhama. Akka daataan yookaan galmeen yuunivarsiitii Joons Hopkins agarsiisutti dhukkubichi agammaatti biyyattii keessatti namoota 211,000 ol ajjeese kanneen miliyoona 7 walakkaa ta'an immoo qabate. Filannoon pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsitti geggeessamuuf ennaa baatiin tokko hafee jiru kanatti pirezidaanti Tiraamp irratti vaayirasiin COVID-19 argamuun fuuleffannaa duulana filadhaa gara dhimma vaayirasichaa irratti walfalmuutti deebise. Bulchiisi Waayit Haawus akka pirezidaantichi atattamaan vaayirasicharraa dandamataa jiran agarsiisuudhaaf kan carraaqii gochaa jiru ta'eyyuu gareen duula filannoo pirezidaantichaa immoo dhukkubichaan qabamuu isaanii akka bu'aa duulicha keessatti sagalee kennitoota hawwatuutti itti fayyadamuuf hojjetaa jiru. Pireezidaant Tiraamp eega wixata dabre kana bakka wallaansa vaayirasii koronaatiif galfamanii turan hospitaala waraanaa biyyoolessaa biyyattii kan Waalter Reed Naashinaal Militarii Meedikal Seentar jedhamu keessaa ba'anii gara Waayit Haawusitti deebi'anii as akka nama wayyaa'ee hojii isaatti deebi'uuf qophaa'etti of agarsiisaa jiru. Addunyaa irratti yeroo ammaa lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii miliyoona 36 ol ta'ee jira. Akka qorannoo yuunivarsiitii Joons Hopkinsiin walitti qabametti lakkoofsi namoota agammaa vaayirasichaan qabame guutummaa addunyaa irratti miliyoona 36,566,574 ta'uun beekamee jira. Lakkoofsi kun kanneen vaayirasichaan du'an namoota miliyoona 1 ol dabalatee jechuudha. Yuunaayitid Isteets kan namoonni miliyoona 7 walakkaan keessatti vaayirasichaan qabamanii fi gara 112 keessatti lubbuu dhabanitti aantee ka jirtu lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamaniin Indiidha. Miliyoona 6,800 vaayirasichaan qabamee jira biyyattii keessatti. Lakkoofsa namoota du'aniin immoo Biraazilii. Namoota 148,048 agammaatti vaayirasichaan dhume. Indiin du'a namaatiin sadaffaadha. 1,105. Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartiin badhaadhinaa Tigraay har'a magaalaa Dasee keessatti marii geggeessetti kanneen hirmaatan dhalattoonni Tigraay uummataaf garee siyaasaa akka tokko ta'anitti kan isaan miidhe ta'uu dubbatan jechuun Masfin Arraagee Dasee irraa gabaasee jira.
Marii galma yuunivarsiitii Wallootti geggeessame kanarratti namoonni yaada kennan beektonni fi dhaabbattoonni siyaasaa taayitaarra turuuf yookaan immoo taayitaatti ol ba'uuf jecha wal morkiin geggeessan jeeqamuu nageenya uummataatiif raafamuu tokkummaa biyyaatiif sababaa ta'ee jira jedhan. Ilaalcha dogoggoraadhaan uummanni Tigraayiif addi bilisummaa uummata Tigraay tokko akka ta'anitti namoonni ilaalan akka jiranii fi kun immoo moggaatti akka qoodaman kan isaan taasise ta'uu dubbatan dhalattoonni Tigraay kun. Namoonni marii kanatti hirmaatan ibsa ejjennoo qabxiilee 5 of keessaa qabu kabaafatan yoo ta'u, uummanni Tigraay waa'ee tokkummaa Itoophiyaa qormaata keessa gashurratti eenyu waliinuu akka mari'anne filannoon dhufu dimokiraatawaa akka ta'u qooda gama isaanii kan gumaachan ta'uu dubbatan jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira. Paartii badhaadhinaa Tigraayin mariin wal fakkaataan magaalaa Dirre Dhawaa keessatti geggeessamuusaa fi waa'ee deemsa jijjiiramaaf hojiiwwan qabatamoo hojjetamanii irratti hirmaattonni marichaa hubannaa argachuu isaanii Ministeerri Innoveeshinii fi Teknooloojii Itoophiyaa Dr. Abrahaam Masfin ibsuun isaanii gabaasamee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi jalqaba baatii dhuftuu irratti gaggeeffamuuf kan ittaanaa pirezidaantummaaf Riippaabilikaanii irraa dorgoman ittaanaa pirezidaantiin yeroo ammaa Maayik Peensiif kan Dimookiraatota irraa taayitaa kanaaf dorgoman senatarri Kaalifoorniyaa Kamaalaa Haaris halkan darbe Salt Lake City Yuutaa keessatti miidiyaatti dhiyaachuun wal falmii geggeessanii jiran. Maayik Oslivaan akka gabaasetti pirezidaanti Doonaald Tiraampiif kanneen biroon Waayit Haawus keessaa sababa vaayirasii koronaan qabamaniif jecha qofaatti of baasuun haala bulchiinsichi COVID-19 itti qabu danqamee jira. Pirezidaantiif giifti dureen akkasumas kanneen biroon Waayit Haawus keessaa COVID-19 qabamuun waa'ee falmii jiruu haguuge ka jedhan Haaris Tiraamp deebii isaan vaayirasii kana laalchisee kennan kan nama jeequ jedhaniiru. The American people have witnessed what is the greatest failure of Lammiiwwan Ameerikaa seenaa biyya keenyaa keessatti kufaatii bulchiinsa pirezidaantummaa argameen beekne arge jedhan. Ittaanaa pirezidaanti Maayik Peens akkas miti jedhan. Bakka vaayirasiin kun ka'e Chaayinaatti imalli godhamu murtaa'aa akka ta'u kan godhan Tiraamp xumura baatii amajjiirra tamsa'inni vaayirasii kanaa akka xiqqaatu godhee jira. And again, the American people deserve to know Joe Biden opposed President Trump's Itti dabaluudhaan lammiiwwan Ameerikaa Joo Baayiden imalli Chaayinaatti godhamu akka rarraafamu gochuu isaanii akka morman beekuu qabu. Peens akka jedhanitti Tiraamp qorannaan geggeeffamu akka dabalu akkasumas talaalliin dafee akka dhiyaatu dhiibbaa godhaniiru. Haaris garuu ariitiidhaan talaallii sana oomishuuf yeroo Tiraamp lafa kaa'an gaaffii keessa galchan. If the doctors tell us that we should take it, I'll be the first in line to take it. Yoo ogeessonni eegumsa fayyaa akka nuti fudhannuuf nutti himan fudhachuuf an nama duraati. Garuu yoo Doonaald Tiraamp fudhachuu qabdu jedhee nutti hime ani hin fudhadhu jedhan. Stop playing politics with people's lives. The reality is Jireenya namaatiin siyaasa taphachuu dhaabaa. Dhugaan jiru nuti xumura waggaa kanarra talaaliin ni qophaa'a jennee amanna. Weerarri kun dinagdee keenya dadhabsiise. Garuu jedhan Haaris rakkoon kan jalqabame ituu vaayirasichi as hin seeniin dura. Because of a so-called trade war with Sababaa waraana daldalaa Chaayinaa waliin jedhamuun lammiiwwan Ameerikaa dalagaalee kaampanii oomishanii 300,000 dhaban jedhan. Peens immoo irra deebi'uudhaan akkas miti jedhan. lost the trade war with China. Joe Biden never fought it. Joe Biden has been a cheerleader. Daldala waraanaa Chaayinaa waliinitti hin milkoofne. Joo Baayiden waggoota kurna hedduu dabraniif deeggaraa mootummaa kooministii Chaayinaa turan. Gamlamaaniif dhimmi ijoon Tiraamp barcuma mana murtii muummichaa sababaa du'uu haadha murtii Ruut Baader Ginsbergiin duwwaa ta'e guutuuf haadha murtii safuutti cichan Eemii Koonii Baaret bakka buusuuf muuduu isaaniiti. Hayyuu saayinsii kata'an Andriyaa Gileespii Eemroo Yuunivarsiitii irraa akka jedhanitti hojiin kaadhimamaa ittaanaa pirezidaantii dogoggora nama pirezidaantummaaf isa waliin dorgomu miidhurraa of eeguudha. And I think that they largely succeeded in doing no harm. Now, Vice President Pence is in a different position because he's part of the incumbent Miidhaa administration. homaatu hin geessisin falmii isaanii itti milkaa'an jedheen yaada. Ittaanaa pirezidaanti Peens qaama bulchiinsa amma aangoorra jiru waan ta'aniif kufaatiif milkaa'ina bulchiinsa Tiraampiif gaaffii dhiyaateef deebii kennuu qabu jedhan. Xiinxaltoonni kanneen biroonis falmiin kun keessumaa filannoof hedduu barbaachisaadha jedhu. Uummanni ittaanaa pirezidaantii filata miti. Pirezidaantii filata garuu waggaan kun adda
kaadhimamaa pirezidaantii maanguddoo ta'e qabna. Kaadhimamaa kabiroo pirezidaantii yeroo ammaa dhukkuba hamaan qabamee jiru qabnaa jechuudhaan kolleejii Raandolf Maakan jedhamurraa Rich Miigar dubbataniiru. Ittaanaa pirezidaantiin inni kamuu yoo pirezidaantiin du'e yookaan hojii isaa hojjechuu dadhabe aangoo qabachuuf qophee ta'uu qaba. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Daanguritti shiftoonni namoota hidhannoon qabaanne 14 ajjeesan jechuudhaan biiroon tasgabbiif ijaarsa nagaa naannichaa beeksise. Namoota ajjeefaman keessaa tokko lammii biyya Chaayinaa ta'uu hoogganaan biirichaa obbo Gaashuu Dugaas ibsaniiru. Shiftoota jedhaman keessaa 14 qaamolee nagaa eegumsa mootummaan yoo ajjeefaman 2 immoo harka kennachuu obbo Gaashuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Naakoor Malkaatu gabaase. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Daangur keessatti shiftootni socho'an namoota geejjibarra turan 14 dheengadda jechuunis gaafa kibxataa akka ajjeesan biiroon tasgabbiif ijaarsa nagaa naannoo Beenishaangul Gumuz beeksisee jira. Hoogganaa biiroo tasgabbiif ijaarsa nagaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Gaashuu Dugaas akka jedhanitti haleellaan kun kan raawwate aanaa Daangur bakka Gublaak jedhamee waamamutti. Aanaa Daangur bakka Gublaak jedhamee waamamutti haleellaan kun kan raawwatame namoota atoobisiin deeman 4 akkasumas kan konkolaataa fe'umsaa FSR jedhamuun deeman 9 irratti dheengadda shiftootni kunneen dhukaasanii kan ajjeesan konkolaataa dhuunfaa isaatiin kan deemaa ture lammiin Chaayinaa tokkos lubbuu isaa bakka kanatti dhabee jira. Namootni 8 ta'an ammoo hospitaala Paaweetti yaalii irratti argamu. Konkolaataan akkan sochoone dursinee itti himnee turre ta'us namootni miidhaan irra qaqqabe odeeffannoo waan qaban natti hin fakkaanne. Naannoo kanatti kanaan duras rakkoon nageenyaa waan tureef shiftoota irratti tarkaanfiin fudhatamaa ture jedhan. Lakkoobsa namoota du'aniif namoota madaa'anii hospitaala Paawee irraa adda baafachuudhaaf tattaaffiin taasifne milkoofne yeroo humnootni nagaa eegumsaa mootummaa bakka kanatti tarkaanfii fudhatanitti shiftoota irratti tarkaanfii fudhataniin 14 yommuu ajjeefaman 2 ammoo harka isaanii kennataniiru jedhan obbo Gaashuun. Meeshaalee waraanaa shiftootni kunneen qabatanii turanis akka qabaman kan isaan dubbatan. Shiftootni kunneen haleellaa kana maaliif raawwatanii jedhamanii kan gaafatamaniif hoogganaan biiroo tasgabbii fi ijaarsa nagaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Gaashuun yommuu deebisan akkas jedhan. ሽፍቶቹ ያው የሚታወቁ ነው። ሁለት አይነት እንቅስቃሴ ነው ያሳዩ። Shiftootni kunneen naannoo kanatti sochii lama kan isaan agarsiisan. Ka'umsi isaanii dhalattoota naannoo Beenishaangul Gumuz Sudaan keessa jiraatan ta'uun dargaggoota naannoo sana amansiisanii ofitti dabalanii rakkoo geessisuuf kan tattaafataa turan. Kanaan dura hooggansa naannichaa keessaa namni turee fi ammas lammii Sudaan namni ta'e as keessatti argama. Fedhiin keenyaa rakkoo bulchiinsa gaariitii yookaan kana rakkannee jedhanii mootummaatti waan mari'atan hin qaban akkasumaan lammiilee nagaa irratti haleellaa raawwatu jedhan. Yeroo ammaa kanas haala bakka qaaxxeen kun itti raawwatametti jiru haala kanaan ibsanii jiru. Hoogganaan kun አሁን እንግዲህ የተጀመረው ስራ ተስፋ ሰጪ ነው። hojiin nagaa eegsisuu jalqabame abdii namatti hora. Raayyaan ittisa biyyaa naannoo sanatti namoota lubbuu namoota nagaa dabarsaa jiran shiftoota irratti hojii qulqulleessuu fi bakka sanaa dhabamsiisuu hojjetaa jiru. Hooggansiis uummataa wajjin mari'achaa haleellaan biraa bakka sanatti akka hin uumamne hojjetaati kan jiru. Yeroo ammaa kana hamma ta'e tasgabbiin aanaa Daanguritti deebi'eeraa jechuun ni danda'ama jedhan. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanolee garaagaraatti waggoota lamaan darban keessatti lubbuun lammiilee nagaa qaamolee hidhatan jedhamaniin darbaa turuun isaanii yaadatama. Kanarraan kan ka'e godinni Matakkal labsii yeroo hatattamaa jalatti akka bulu godhamuun isaanii yaadatama. Haleellaa lammiilee nagaa irratti raawwatamu baraaruu hin dandeenye kanneen jedhaman hooggansa aanaati hanga naannootti kan argaman namootni 40 ol ta'an kan aangoo isaanii irraa kaafaman torban darbe keessa ta'uunsaas akkasuma ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii itti aanutti ceena. Adeemsi umrii aangoo mootummaa waggaa tokkoof dheeressu kan olaantummaa qaama tokkootiin murteeffameef biyyattii balaaf ka saaxilu jedhan dhaabbileen siyaasaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise. Walfalmiin mootummaa federaalaaf naannoo Tigraay gidduutti uumame karaa nagaan furamuu akka qabus dhaamanii jiru. Muktaar Jamaaltu gabaase.
sababa weerara vaayirasii koronaa jedhameetiin ibsameen Itoophiyaatti filannoon biyyaalessaa taasifamuu dhabuun walfalmiidhaa fi waldhabbee qaamolee siyaasa gidduu waggaa tokkoof deemaatiin jiru uumeetiin jira. Keessattuu adeemsi mootummaan federaalaatiif mootummaan naannoo Tigraay gidduutti ta'aatiin jiru diigama biyyaatiif illee rakkoo gaaga'ama guddaa fiduudhaa deemaadhaani. Dhaabbileen siyaasaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisa kan isaan himan. Dura ta'an paartii Dimokiraatawaa Oromoo obbo Sultaan Qaasim adeemsi kun jalqabuma yeroo dhimmi filannoo taasisuu dhabuu ka'aa turerraa kaaseetiniin sodaa guddaadhaan yaada kenna dabarsataatiniin turre jedhu. Adeemsonni deemamaatiniin jiran bu'uura seeraatiin ala ta'uu isaatiin walqabatee rakkoon fiduudhaa deemullee hammaataadha jechuun dubbatan. Akka ejjennoo dhaaba keenyatti kun sirrii miti jenneetiin yaadna. Heerri mootummaa waggaa 5 qofa kaaya. Waggaa 6ffaa kaayachuun kun adeemsa heeraa kan hin eeggatiin jenneetiin ejjennoon keenya ammallee qaba. Haala arginu kanaan mootummaa naannoo Tigraay wajjin wal qabatee wanni jiru wanta nama yaachisudha. Mootummaan federaalaa mootummaa naannoo Tigraay beekamtii dhoorgateetiin haga bajata irraa muruu murtii irra ga'eetiin jedhetu jira. Nama biraatiin mootummaan naannoo Tigraay mootummaan federaalaa waan hin filataminiif waggaa 5 waan dabreef heera mootummaa cabseera waan ta'eef beekamtii hin kennu jedhanii haalli itti deemanii jiranii. Obbo Naatnaa'el Fallaqee hoogganaa sabquunnamtii paartii Izeemaati. Izeemaan akka amanutti adeemsi filannoo taasisuu dhabuudhaa fi murtee umrii waggaa tokkoo mootummaadhaaf dabalu nullee taanaan kan itti hin gammanne jedhu. Garuu faloota gamaa gamanaa waan hundaayyuu ilaallee nageenya biyyaatu caalaadhaan Izeemaan akka amanu dubbatan obbo Naatnaa'el. ሙሉ በሙሉ ደስተኛ ባንሆንም ግን ህገ መንግስታዊ እንደሆነ ተቀብለናል። nuti murtee kanatti guutumaan guututti gammaduu baannullee bu'uura seeraa akka qabu amannee fudhanneetiniin jirra. Amma filannoon bara 2013 ni taasifama waan jedhameef filmaataaf qophaa'aa jirra. Kanaan ala adeemsa mootummaa mormuu fi qeequun mirga ta'us mootummaan hin jiru jechuun haala rakkoo biraa uumuuf duula taasisuun hojii gaarii miti jenneetiniin amanna jedhan obbo Naatnaa'el. Profeesar Mararaa Guddinaa irra deddeebiidhaan wanti nu kaasaatiin turre marii biyyaalessaa ture jedhu. Marii biyyaalessaa taasisuu dhiiseetiniin paartiin badhaadhinaa kophaa isaatitti murtee waan garaa isaa murteessuun hanga ammaa waan argine caala gaaga'ama gama biraatiif illee biyya affeeraa jira jedhu. Filannaan maaliif barbaachisa jette waa sadiif. Olaantummaa nagaa biyyaa eeguudhaa fi filannoo barbaachisa. Sirni dimookiraasii gubbaatti hundaa'e. Sabaaf nagaa eeguu danda'u, bulchiinsa gaarii fiduu danda'u, sirni dimookiraasii kana fiduudhaaf filannaa barbaachisaa. Sana booddee immoo jireenya biyya kanaa jireenya sabaa guddisuudhaaf, jijjiiruudhaaf, laga ceesisuudhaaf filannaan hin barbaachisa. Malee filannaa jaldee hin barbaachisa jennu sana waan biraatiif miti jechuu kooti. Filannaan sabni filannaa kan barbaadu mootummaa fooyyee qabu. Mootummaa mirga isaa eegu, nagaa isaa eegu, guddina isaa fidu uummachuudhaaf malee waan biraa mitiifi jechuu kooti. Kanaafuu murtee umrii mootummaa waggaa tokkoon dheeressuu kana akkamitti ilaala jechuudha dhaabni keessan? Nuti bari keenya irraa kophaa isaa deemuun mootummaan kun rakkoo bal'aa fida. Biyyatti rakkoo bal'aa fida. Nagaa gara nagaattis fiduudhaaf hin rakkisa. Boordii filannoos haa ta'u qaamni mootummaa dirree siyaasaa bal'isuudhaaf hojjetanii filannaa dhugaa fiduudhaaf hojjetanis rakkoo keessa galu. Walamannee sabni biyya kanaa mootummaa fi mormituu walamanee jiraachuudhaa fi rakkoo bal'aatu dhufaasa jedhu himnee qaamni kana mootummaa jiru sana keessaas warra mootummaa ala jiraas warra mormituu keessaas uumame wayii waan kana siyaasa biyya kanaa to'achuu danda'utu irra jira. Walqixxummaadhaan walakkaa taa'ee to'achuu danda'utu irra jira. Karaa qabsiisuu danda'utu irra jira. Akka inni laga ce'u hundarraa gumaacha hundaati hojjechuu danda'utu irra jennee keenya irraa jechuu kooti. Ijaa kanaan nuti amma kuni amma nu uumamnetti ammasii rakkoon uumamaadhuma jira gara fuulduraas uumamuma itti fufaa jenna. Keessattuu dhimma mootummaa federaalaatii fi naannoo Tigraay gidduutti ta'aatiin jiruun walqabatee wanti hammaataan naannoo Tigraay bira darbeetiniin gama biraatitti illee cahuudhaa malu akka dhalatu dubbatan obbo Sultaan Qaasim. Dhimmi kun Tigraay qofarratti kan dhaabbatu osoo hin ta'in Oromiyaa keessatti illee yaanni tokko haalli dalaggisu ni jira.
mootummaan kun heerummaa waan hin qabneef mootummaan ce'umsaa haa ijaaramu kan jedhu irraa kaasee mootummaan kun heerummaa hin qabu kanaafuu beekamtii hin kenninuuf sadarkaa jedhullee wanti jedhamee ni jira. Wanti kun kallattii kanaa yoo adeemamu taate biyyallee rakkoo guddaa keessa galchuu ni danda'a. Amma duraas ilchineetiin jirra har'allee ni ilchina mootummaan gattaa'ee paartiilee morkattootaa wajjin dhimma kana mari'ateetiin furmaata siyaasaa barbaadu irraa eegama jenneetiin yaanna. Biitti kallattiin taanes akka hin deemne dirqama qabna jechuudha hundi keenya dhimma kana irratti mari'anneetiin furmaata kaa'udha. Rakkoo Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduutti mul'ate rakkoo atakaaroo walfalmii keessa galuudhaa waan ta'eef hammeenna fiduudhaa malu ammumarraa eeggatanii nageenya biyyaatiif jecha hunduu tasgabbiidhaan laaluu qaba. Kuni waan akkaan nu yaaddeesse kan jedhan hoogganaa sabqunnamtii paartii ኢዜማ obbo ናትናኤል ፈለቀቲ በእውነቱ ከሆነ አስጨናቂ ሁኔታ ውስጥ የሚከተው ይሄ የትግራይን ክልል የሚያስተዳድረው ህወሓትና የፌዴራል መንግስቱ መካከል ያለው ሰጣ ገባ ኢብዴን ሞቱማ ናኖ ትግራይ ፊ ሞቱማ ፌዴራላ ጊዱ ጅሩ ነገኘ ለሚሌ ፊ ብያ ኦሶ ሂምቦሬሲን አከሚን ሂከሙ ቀበ ከን ጀዱ ያዱ ፊ ሚረተስ ገቢቲን መሪአቹን akka barbaachisu ni hubanna. Rakkoon uumames karaa nagayaatiin ala tasuma hiikamuu hin qabu jennee amanna. Kuni balaa hamaa uumuu of keessaa qaba. Dhimma kana itti yaaduun karaa nageenyaatiin furuun barbaachisaadha jedhan. Dura ta'aan paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa adeemsa amma deemaatiin hin jiruun humnoonni nageenya biyyaa tasgabbeessanii dimokiraasii biyyattii keessatti diriirsuudhaa danda'an hunduu rakkoo keessa galuu malu jenneetiniin waan yaannuuf filannoo dhumtiin dhufa jedhameetiniin eeggamu kunillee nagaaf haga qabeessa ta'a jenneetiniin hin abdannu jedhan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerra. Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaduu FM 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatinaa. Qophii fayyaa. Barnoota jalqabuuf haala dandeessisan ilaaluuf jiloonni gara yuunivarsiitiiwwan adda addaatti ergamu ministeerri saayinsii fi barnoota sadarkaa olaanaa beeksisee jira. Ministeera kanaaf aangawaa kutaa quunnamtii kataan obbo Dachaasaa Gurmuu akka jedhanitti dhukkuba COVID-19 ittisaa haala itti barsiisuun danda'amu irratti jilli ergame odeeffannoo fidee dhufuu irratti torban dhufu mariin geggeeffamaa jedhan. Jaallannee taasofsiisee deemsa jiru ibsuun eegalu. Yuunivarsiitii dhibbanna jennee irratti hojjetaa jirra. Haalli dhibee kun bifa adda isaa keessaa baheetiin akkaataa itti dhibeen badee yookaan immoo dhuma dhibeen jiru barattoonni barnoota idilee isaaniitti deebi'uu danda'an jennee irratti hojjetaa turre. Amma garuu yuunivarsiitonni yookaan manneen barnootaa akkuma biyyaatti biyyoota adda addaa keessa jiran hojii idilee isaaniitti deebi'aa jiranii nutillee kanuma haala mijeessineetiin amma gara barnootatti hojjetaa jirra. Inni kun immoo dogongora yuunivarsiitii tokkootiin yookaan immoo kaampaasii yuunivarsiitii tokko keessatti kaampaasiin tokko biraa akkasii kan inni ta'e rakkinni isaa kan waliigalaa waan ta'uu danda'uuf kana qulqulleessinee sirriitti irratti hojjetuun barbaachisaa waan ta'eef isa kana initiatiiviidha yookaan immoo laalamuu qaba jennee koreen adda addaa hundaa'anii gara yuunivarsiitootaa gadi bu'anii qorataa jiran laalaa jiran. Maal ilaalu? Maal qoratu? Injira jechuun qopheessilee qophiin yuunivarsiitootaa maal fakkaata lakkoofsa barattoota isaaniitiin waan wal madaale qophiin isaanii akkamiidha. Amma maaliif kutaan bareen barattoonni itti baratanillee akkuma dureetitti baay'inni barattootaa ta'uu waan hin dandeenyeef addaan fageenya isaa eeggateetiin sirraa'uu isaati. Mana nyaatatis haa ta'u mana bultii haa ta'u hundumtuu walitti barattoonni itti tajaajilaman haala koovidii kanaa wal qabateetiin wanta ta'aa jiru yookaan immoo kan ministeerri fayyaa kaa'e kan dhaabbanni fayyaa addunyaatti kaa'e waan jiruuf piraayiveetii san guutuu hin danda'a waan jedhu addaan fageenya ofii eeggatanii of eeggannoo cimaadhaan barnoota lamatti agarsiisuu hin dandeenya ismarratti hojjetuudhaa fi hooggansa illee kanarratti laafiinsa akka agarsiisuu hin dandeenye hooggansummaanuu dippaartimentii qabee hanga hooggansa olaanaa yuunivarsiitota warra jiran hundumtuu jiraatuu isaanii irraa jalqabee akka ministeeratitti waan sirreessuu qabnu hundalatti xiyyeeffannoo hojjechuu akka dandeenyu yaarame isaa ilaaluudhaaf bu'uuraaleen adda addaa kan kanaa wal qabatee jiru bishaan ibsaadheensa wal qabatee qulqullina ofii eeggatanii barattoonni mana barumsaa jiruuf akka danda'an wantoota koovidii ofirraa ittisuu
fi akka halduree ta'anii ta'an hundi jedhamee yuunivarsiitota irratti illee mijatee jiraatii isaa kana sirriitti qaqqabanii qorachuudhaaf qulqulleessuu fi kana wanti gargaaramu wanti irratti hojjennu yoo jiraate immoo akkasumatti irratti hojjetuudhaaf miidhaadha. Qophiin barsiisotaanis murteessaadha. Yeroo barnoota baay'ee ni jalaa qisaafamee jira. Silteen tokko ni jalaa qisaafamee isa kan bakka buufnee hojii dileetiin qotaa miti kan hojjennee kan fiduu dandeenyu. Kanaafuu idilee naalallee galgala isaa ta'u sanbattanis sirriitti cimsinee akka hojjetuu dandeenyu kun hundi qophiinsa jiru isarratti waan hojjetamaa jiru kana laaluudha wanti barbaachisu jechuudha. Egaa qorannaan kun gaggeeffamee yuunivarsiitiiwwan jalqabuu danda'u jedhamee adda baafamee jira. Ammaaf kan adda baafamee jiru jechuun yaa gabaasni isaa qindaa'aa waan qabuuf birree fixaniitu ni nasdee jedhaniitu murteen kennine torbee dhuftu koonfirensii qabna kan warratti laalletanii gabaasa san madaallee saniin booda akkuma dhimma isaaniitiin yuunivarsiitonni dursa qophii cimaa qaban dursa argatanii jarriin kunis immoo qophii isaanii itti xumurataa akka deeman haalli itti feetinii yuunivarsiitonni banaman jechuudha. Vaayirasii koronaan duratti kutaa tokko keessa yookiin daree tokko keessa ijoollee baay'een barachuu hin danda'u. Amma waluma duukaa gashuu moo semistaraan hirtanii gashuu maa inni karoorri jiru? Yeroo barattoota warra kaadhimamtoota eebbifamaa ta'an qofa galchine yeroodhaa fi saniin booda garuu barattoonni kun illee adadumaan jalaa hojjetaa haalli biyya keessa boobidii wal qabatee jiru lakkoofsisaatis gad bu'aa deemaa jennee kan irratti hojjetamaa jiru. Amma garuu yeroodhaa fi barattoota eebbifaman bara 2012 xumuruu qabantu dursee seenaa saniin booda immoo baachiiwwan akkamitti jechaadha. Barumsichi guyyaan itti jalqabamu waan murtaa'ee jira. Amma ammaatitti murteessinee yeroo gabaabaa keessatti murteessina yoo fagaatee onkololeessa kana keessa murteessinee itti deemuu barbaanna. Wanti karoorfamee itti hojjetamaa jiru isaa garuu guyyaa murtaa'e immoo barattootaafis maatii barattootaafis miidiyaalee adda addaatiif amma fakkeenyaaf wanti hundumtuu guyyaa tokkoo fi torbee tokko waamuu baasuu danda'anii tartiiba isaa erga baafnee erga madaallee kan mul'isudha. Hundumtuu wal duukaa banamuu dhiisuuf carraan jira isinitti fakkaata? Hin fakkaatu. Irratti hojjetuudha malee yuunivarsiitiin sababa kanaan cufamee turuun jira jennee yaadnu akka keenyatti garuu qophiin isaanii garaagarummaa qabaachuu hin danda'a. Warra qophiidhaan xinnoo irratti hafan immoo akka misheerratti illee gargaarree waan nurraa eegamu goonee hundumtuyyuu hojii illee isaaniitti deebi'an irratti hojjechuudhaaf kan karoorfamee jiru akkasuma goonas. Egaa warri bara Itoophiyaa 2012tti eebbifamuutu irra turetu jalqaba galaa jettan isaan kun hammam turu achi keessa? Garaagarummaa qabaachuu danda'a. Innis akka yuunivarsiitootaatti yoo baay'ee dheerate hamma ji'a lama maaliif barnoonni sitti ga'ee waan ta'eef bara eebbaa gara dhumaata irra barnoonni baay'een illee bifa beekanii jiru walumatti ijoolleen jalaa fixanii jiranii amma kiraash pirogiraamidha kan fayyadamuu barbaannu inni kun guyyaa 45 hamma ji'a lamaa fixuu hin danda'a akkuma yuunivarsiitootaatti garuu kun karoorfame ija ogummaatiin ilaalamee guyyaa meeqatti dhumuu danda'a koorsiin kun akkamitti jedhamee hundaafame ilaalamee jira jechuudha. Akkuma haala qabatamaa yuunivarsiitichaati malee kan hunda isaaniitiin tokkoof tokko ta'uu baatu danda'a. Fakkeenyaaf yuunivarsiitiin tokko seera lammaffaa jalqabanii hamma niid egzaamii deemanii kan jalaa dhaabatetti jira. Jarri kun immoo ganaa kan seera lammaffaa reefu jalqabuuf ogeessi deeman kan dhaabatetti jira. Akkasuma haala isaaniitiin karoorfatanii wanni jedhanii garuu maalinni barnoota idilee sana